baay'ee dhiifama gaangidii kan rakkisinitti meera connection turtan mee sanan eegat connection keessa ni gara wanta ta'ee fi share gara dabarsa namoonni dhugaa ba'an jiru. namoota dhugaa ba'an kanaaf carraa jalqabaa laafeen gara lallabaa gara sagalee waaqayyoo galeessa booddesanii garadhaa barumsa qabdan naquun nama silkii achirra kaa'e naquun nama orang kisah tani tamkun share tani tamkun ek sama Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo dhugoomsaa hunda keessanii bata'u. Yeroo dhugoomsaa samuusanii bata'u. Waaqayyo tokkoon keessaniif sagalee dubbatu waadaa kan gale isiniif raawwatu. Jireenya keessan irratti waan haaraa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Yeroo galataa ta'u. Yeroon galataa isiniif haa ta'u. Yeroon kamsaa isiniif haa ta'u. Amma yeroo kana gurmuudhaan teessanii hordofaa kan jirtan, qobaa keessan hordofaa kan jirtan, konkolaataa teessanii hordofaa kan jirtan, maqaa Gooftaa nama Naazreetiin hiikamsa isinirratti labseera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikamsa isinirratti labseera. Hiikamsa labseera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Hiikamsa isinii ta'eera. Hiikamsa isinii ta'eera. Hiikamsa isinii ta'eera. Hiikama maqaa hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hiikama maqaa Yesuus Kiristoosiin. Nani dhugaan baay'attan aamiin jedha fudhadhaa. Waaqayyo waan taaraanaaf hojjetan moonittan. Filis warri galtanii jirtan seentanii jirtan shee gochuun dagatinaa. Share gochuun dagatinaa share godhaa.
daddabarsaa waaqeffannaa kanaan waaqeffachaa faarfannaa kanaan waaqeffachaa sheer godhaa daddabarsaa waliif haa qaqqabu nama qaqqabuun irra jiraatu haa qaqqabu sheer gochuun dagatinaa. ኢየሱስ ኢየሱስ أدراكيسان كراسين بالبلنا ميسنجرين بالبلنا إيمون بالبلنا وأنا جلاسة تفتشوا بالبلنا أدراكيسان Gooftaan Yesuus ayebbifamu maqaan isaa bara baraan ulfaatu waaqinnan namatti nu gargaare galanni isaaf ta'u nuyi eenyuun caallee miti eenyuu gaarraa taane miti kan balaa keessaa nu hambise kan du'a keessaa nu hambise amma ammaatti immoo kan nu gargaare nu bira dhaabate waaqayyoodha maqaan isaa ulfaatu kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa kadhatan amma dana taa'ee kadhadhuun waaqayyoodhaa namoota baay'ee akka hiiku annana mana amma dana taa'een isinii kadhadhaan waaqayyo iddoo hundumaatti argama idaan keessan hundumtuu ni kama waaqayyo isin gammachiisa isin gargaara kan namoonni dhuga boomsa qabdan isiniin kennaa carraan isinii kennaa bilbiluu dandeessu namoonni dhuga boomsa qabdan carraan isin gara lallabaatti gallaa gara sagalee waaqayyoo seennaa carraan isinii kenna namoonni dhugaa baatan waaqayyo naa godheera waan haaraa kan jettan meeqan keessantu waaqayyo na gargaareera jedhama waaqayyo na gargaareera waan haaraa naaf hojjete waaqona bira dhaabateera namoonni jedhu meeqan keessan waaqayyo raawwateera annu gaambaa namoonni dhuuna meeqan keessantu jira kanaaf namoonni bilbiltan bilbila namoonni immoo bilbiluu hin dandeenye barreeffama naa kaa'uu dandeessu koomentii majalatti waaqayyo akkas naa godhettu ani immoo maqaa keessanii hojjannan isinii godhe nan dubbadha waanta ta'eef dhuga ba'umsa hin fudhannaa obboleettiin tokko amma see eegaan jira biyya iddoo biraati jechuudha Itoophiyaa keessa miti waaqayyoon kadhadhee fi waaqayyoo wanta gaarii hojjeteeraaf waaqayyo wanta guddaa wanta ajaa'ibsiisaa hojjeteeraa fi arras waaqayyoon hojjeta dhuga ba'umsi waan guddaadha dhuga ba'umsa keessan irraan kan ka'e moo'icha gonfattan kan jedhamu sagalee waaqayyoo barreeffamee waan jijjiiruuf inni sun hin hojjetu yoo isin dhugaa baatan ulfinni isaa kan waaqayyo galanni isaa kan waaqayyooti kanaaf namoota dhugaa ba'aniif namoota dhuga ba'umsa qabaniif carraan allaadhaa isa booddee dhugaa baatanii waaqayyo immoo kan caalu jireenya keessa irratti hojjeta namoonni biyya keessa jirtan
silkii anisini kaa'een na argachuu dandeessanii warri kaan immoo naa barreessuudhaan jechuudha jalatti koomentii ma jalatti meeqan keessan waaqayyo galataaf na qopheesse yeroon itti aanu anaaf yeroo galataatti namni jedhu jira. Namni yeroon itti aanu anaaf yeroo galataatti jedhu jira jechan baasa. Carraa tokko amantiidhaan carraa naaf laadha amantiidhaan an jechan isinii baasa. Amantiidhaan keessa keessan qopheessaa. Annan dubbadhaa waaqayyo seenaa keessan jijjiira. Annan dubbadhaa waaqayyo waan taaraa hojjeta. Wanti waaqayyo dadhabu hin jiru. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin yeroon dura kee jiru yeroo galataati. Yeroon dura kee jiru yeroo galataati. Yeroon dura kee jiru yeroo eebbaati. Yeroon dura kee jiru yeroo nagaati. Maqaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiin ameen jedhaa fudhadhaa ergaan. Ameen jedhaa fudhadhaa. Yeroon dura koo jiru yeroo galataateedha. Yeroon dura koo jiru yeroo eebbaateedha. Yeroon dura koo jiru yeroo nagaateedha. Nagaa keessan kan saame har'aa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Kan rukutame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa har'a kan walii wajjin ilaallu Saamu'eel isa duraatti boqonnaa 17:37 irratti waa'ee Daawit walii wajjin ilaalla. Daawit tiksituu akka ta'e beektu Daawit tiksee. Daawit obboloota isaa keessaa immoo isa dhumaati. Isa dhumaatee utuu jiru abbaa biratti illee gaaf tokko garuu akka tasaa wanti tokko uumame. Lallaba kanaan sagalee Waaqayyoo waama seenaa wayii godhanii ilaalu. Waan abbootarraa dhaala wayii itti fakkaata. Sagalee Waaqayyoo akkasumatti humna qaba hin hojjetu. Humna isaa wajjin amanna nuti. Hojjetu wajjin amanna. Humna guddaa qaba hin hojjeta waanta ta'eef sagalee kanaan mannan dubbadha. Sagalee kanaan Waaqayyo si wajjin lafa raasa. Waaqayyo si wajjin dhaabata. Jedhime Waaqayyo na wajjin dhaabata. Dubbadhu ofirratti Waaqayyo na wajjin dhaabata. Kophaa koo deemee milkaa'uu dadhabeera. Kophaa koo dubbadhee milkaa'uu dadhabeera. Kophaa koo yaalee naa ta'uu dideera. Amma kana booda garuu nama naa ta'a. Sababni isaa maal? Waaqayyo na wajjin ta'a. Baay'ee kan nama ajaa'ibu obboloonni Daawit obboloonni isaa sadii dirree lolaa jiru. Dirree lolaa dhaqanii dirree lolaa turanii hojjaan isaa baay'ee kan dheeratu. Meeshaa lolaa sirriitti kan qabu. Kana 40 guyyaa 40 fuula isaa qofatti mul'isee suuqeetti kan galche kan sodaachise. Obboloonni jiranii abbaan Daawit essee akka hidheen Daawitiin kotta akkas godhe obboloota keetiif galaa geessiitii dhaqii hubadhumee dhaqii lolii miti. Ergaa kana keessa jecha raajummaa jira ameen jedhii fudhadhu. Wanta isaa waan sitti fakkaata siif garuu wanta isaa fakkaata akka tasaa fakkaata. Waaqayyo akka tasaan hojjetu. Waaqayyo hojiirra jira. Waa'ee keef hojiirra jira. Waa'ee mana keef hojiirra jira. Waa'ee yaalii keessana Waaqayyo hojiirra jira. Hojiin namni Waaqayyo. Namni tokko dubbatu na duukaa. Waaqayyo waa'ee kootiif hojiirra jiradha. Bilis dubbadhaa. Waaqayyo waa'ee kootiif hojiirra jira. Waaqayyo waa'ee jireenya keef hojiirra jira. Yeroo tokko waa'ee kootii abeet galata Waaqaa. Eeshi haloo adraa keessan በኢሞ አትደውሉ በቫይበር
አሁን ቀጥታ ስርጭት ላይ ስላለን ኮኔክሽኑ ይጠፋል። ከላይኑ ስለምንወጣ ባካችሁ አሁን ቁጥር ጽፌ ያለው እዛ ላይ ኦሮምኛ አልሰማ የምትሉት ቁጥር ጽፌ ያለው የሞባይል ቁጥር ጽፌ ያለው በዛ ነው ቀጥታ ደውላችሁ ለእናንተ የምጸልየው እንጂ በኢሞ በቫይበር ዋትስአፕ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ነው የምጸልየው። ፕሊዝ እንዳትደውሉ። ሄሎ አማ ከናን ከራዱ እርግለ ለብዱ ሜቦድ አማ ለበረንጅራ እሺ ዱገበውም ሰነም ዱገበው ብልብሌራ ሃሎ ሃሎ ኦኬ ናንሰር ሰገሌ ሳናንሰር ዲፈማ ወጅን ሄሎ አመን ነጋሙ ሄሎ እነጋመ ሜት ፉፍ የሰራ ብልብልታ መቃን ኬኙ ከሲ ጎዴ ዱበዱሜ ዮርዶፋ ጅራኒ ኦኬ ነማ ዋቀያን ታደለችን ደረማ ቤሩት ራይን ብል እሺ ዋቀዮኒ ሃሎ እነጋመ أنا أدرس إنجر أما بيروت الرئيسني بالبلاد أو يسقط قواتي أبنا ما واقعيو. إيش واقعيو مال سي قول إميرو بد. تربان دربي جماعة ناف كذا تانيو جت تربي دربي كيسجاف جماعة قريلا. ناف كذا تانيو. أنا أمبر بعد سنين جد. بعد الناس لترت سيف wae mau wae kodan dia bandar jelasni itu karena kodan macam tani nakada satu cuman wae mau kikis wae yang itu gelera lanjutan berem tete karena boda udah makasih tenang aja justanu waaqayyo gitu kana wasira wacu waaqayyo gitu kana wasira wacu jira waaqayyo wan Manchester. Aku jadi mati. Sana bodoh ni. Dani hojjeta baru report mereka juru. Saya tadi saja juru ni beta baru juru. Ani baru kan ni jadi. Why coffee? Why mask? Mada why sah? Bilkatan itu ayat nasi lupa saja Manchester. Masih baik mo. Pasti jatuh kita bisa sana juga main sama office jadi tu je aku mana tuan mak abah sama sering sana berjumpa malah saya aduh hindeku ya nik aku gor bayi sekarang aku nak tuan ni maya ada juga mau jipe je aja tu mantap je mau hindeku karena sana bodoh wakai wan serawat tu jalan anjir tani ane mau sana gaaf kamisa maatii koo maallaqa hedduu jechuudha. Gaafadheen ture. Damoota qonnaan gaafadhu gaaf kamisaa torbee har'aa jechuudha. Guyyaan damoota kee ga'ee jira moo naan jette kana hojjetis guyyaan damoota kee ga'ee jira moo sanayyuu cufa torbee cufaadha normaa ijoollee biroo hojjetan cufaadhumaa ture jechuudha. Kan booda ni ga'ee jira damoota keessi ga'ee jira. Jiru
cufaatti si kennuu dandeenyu yoo si kennine iyyuu irraa kunnee si kennina yookiin mana jaramaa qofa miti kanan biraa qabu jechuudha. Okay, yoo si ilaanne iyyuu irraa kunnee si ilaannaa siin jedhan. Yoo si ilaanne kunnee si ilaanne miti kan si ilaannu ganaa itti barbaadnee birrii keenyaan kan biyya kanaa jechuun Libaanos kan jedhamuun dolaarri immoo kan Ameerikaati waan ta'eef hin jiru dolaarichi badeera. Ijoolleen bari sirriitti beeku waa'ee kanaa jechuudha. Ijoollee baay'een godaarratti ba'anii kan gatamaa jiran. Innaa isa sanuu ganaa laallee yoo danda'ame dolaaricha ganaa kan daganaa binneet isa sanuu gammaa sharraati kenninnan jedhanii sana booda gaafti maatiin immoo naa kadhatan jechuudha. Isaan adeemsa kana ture. Kanaaf isin immoo waaqayyooti dubbatee waa'ee koo ani waa'ee kanaa naa kadhaa asirratti siniin jenne ajandaa kana miti kana siniin jedhee garuu waa'ee milkaa'uu koo dadhabuu koo waan an kuneenti dadhabu gootee kan hin qabne waaqayyooti mul'ate sana booda isin waan waaqayyootiif jira gidduu kana eegi. Okay, ati natti himne waan biraa natti himtee torbee kana keessa waaqayyoo waasii hojjetaatii eegi. Isa dhugaadha eeyyan akkana naan jettan ani waan biraati kana siniin jedhu waa'ee maallaqa koo maatiin na dhoowwatee takka irratti naaf kan siniin jenne. Waaqayyooti nutti dubbateeti kan akkas naan jettani guyyaa dhiyoo keessatti yeroo gabaabduu keessatti waaqayyooti milkeessuu fi waasii gadhiifamuutu jira waan kennamu naan jettan. Kana jala sarartan aamin jedhi fudhu kana booda jala jalaa fi dhugaa baati. Yeroo dhiyoo keessatti waaqayyo waan gaddisiisu jira naan jettan. Ani jedhee nama fudhadhee waaqayyo maalee guyyaa isan oolee birriin konaa dhufe jechuudha. Birriin isa si ganaa binne itti yaadne si kenna jedhamu gaafa hojii jechuudha. Gaafa sanbataa maallaqaan jechuudha. Waan isin dhibu gaafa sanbataa numa beekama koo biyya keenyaa biyyi kunis jechuudha. Baankiin waan guddaa yeroo dheeraa akka keessi dhowwatanii siilaan nudhanii yoo siilaan iyyuu irraa kunnee siilaan waaqayyo sitti dubbatee gidduu kana haaraa sii ta'a jedhamee ofiima isaaniitiin dhufanii ofiima isaaniitiin sanbatarra deemanii qarshii amma biyya adda addaa jirtan akkasuma keessatti wanta akkasii baay'ee baay'ata biyyoota adda addaa teessanii biyyoota arabaa hundumaa irratti qofa miti biyya Irooppiyya kamiin keessatti Kiristoos Yesuusin abboomeeraa walitti ba'a. Maqaa Kiristoos Naaziree akka obboleettii keenya kanaaf waan haaraan ta'e tokkoon keessanii waan haaraan ta'u. Taaddalechi waaqayyo baga si gargaaree ammas harki waaqayyo si duukaa ta'u milkaa'i kana booda balballi cufaan tokko hin jiraatin harki waaqayyo inni waan haaraa hojjetu waan haaraa siif hojjetu ammas taaddalechi siif yeroon itti aanu yeroo galataati. Ameen. Ammas yeroo dhiyootti engadda waan ta'e argitanii jirtu dhageessu waan ta'eef waaqayyootuma kana gara ibsu. Eeyyee. Lammaffoo ta'e ani mana keessan ture sa'aatii booda egaa wanti kun galgala kan ta'e ani kilaasii kootti taa'ee masmuriin barreessaa jira bilisa foona godhee barreeffachaa muraan taa'ee barreessu wanti rooskootti ani taa'ee fooni jira meeshaan mana keessa naawwa warraa kun bakka akka tokkotti sagalee addaatti kan maneeffachee asiin inni irra taa'ee jirutti jechuudha. Gurra keessaa fuudhee saran harkatti qabatee iskibirtoo wanti lafa taa'ee jira bilisa foonaan godhatee jira isa lafatti dhiisee nan kaatee bakka sagaleen addaa tokko jira namni iyya humna addaatiin yeroo mana akka awwaaraa tokko dhufee kana booda meeshaan mana keessa jiru hundi isaa akka bakka tokkotti kan inni sochee garuu hin kufne hundi isaayyuu jechuudha. Annaan kaadhetiin gara alatti gadi bahu adda cufame yeroo itti cufamu garanii booda akkatti banamu maal akka bana hin beeku sana booda ni baname gara
gara maatiin jiranitti jechuudha. Gara bira dhaqu isaan gara shaaworii galamu keessatti jechuudha. Okay. Manatti dhaqu isaan bu'aa jiru namni hammi tokko alaatti namni akka addaatitti kan iyyaa jiru bu'aa jiru waan addaati. Garuu keenyaaf hoddanis waa tokkittis hin taane meeshaa keessatti waa tokkittis hin taane sochee akkaataa addaati jechuudha. Kun waan maqaa duumessa wayiiti kan mana keessa nanaatu namni wal arguu hin danda'u natti fakkaate innaan kaatee gara isaan shaaworii isaan jiran naannootti jedha. Isaaniin iyyuu warri alaas warri naannoo keenyas baay'ee isaanii biyya sagantaa addaati. Egaa wanta tasa ta'e waan ta'eef sana booda ani jilbiifadhee dhuma waaqayyotti kadhaatti jammaree baay'ee rifadhe keessoo lapheen foonidha waan ta'eef nuni garuu akka gooftaa jira waan ta'eef. Jabboofnee yeroo gadi baanu mastaawotiin nama bira hundisaa dhugaan siniin jedha waaqayyo adala hojjetamiti waaqayyo hundumaaf walqixa garuu oolchan isa qofaadha waan ta'eef. Innaa fooddan hundumaatu warra fooqii tokkoffanaan lammaffaarraan jira tokkoffaa warra hundisaa cabe keenya garuu waan ajaa'ibaa akka isinitti hin beeku. Jarri kun hanga har'aatti dinqisiifachaa jiru maaliif akka ta'e hin beeku. Kun waanuma dinqisiifatamuti jechuudha. Kan keenya fooddanis wanti waa tokkitti hin taane dhugaan siniin jedhe. Garuu humna akka sanitti seene mana kee wanti tokko hin taane waaqayyo sasanna oolcheera. Balbala natti cufames karaa addaatiin waaqayyo naa baneera. Wanta caalaa jedhamus godhamus maqaa isaa ulfaatu naaf galatooma siniin jechuun jaalladha. Waaqayyo si haa eebbisu Taaddalech. Egaan Beeruutitti Libaanoonitti Beeruutitti dho'iinsa ta'e sanaan isaan keessaa Taaddalech isee tokkodha. Waaqayyo baga si baasee waaqayyo baga si bira dhaabate ijoolleen keenya achitti argamtanii jirtan waaqayyo baga si baase waaqayyo baga si bira dhaabateen jedha. Kanaaf iyyuu ammas waaqayyo siif galataa hojjetu warri tamsaasa kallattii irra jiraattanii hordofaa jirtanis waaqayyo jireenya keessanii waan Taaddalech eebbifamu waaqayyo si haa eebbisu ammallee dhuga ba'umsi kee itti haafuuf jedha. Eebbifamu. Waaqayyo sana eebbisu naaf eebbifamaa barri jireenya kee sana eebbifamu. Ameen. Malee aan tokko naan hin jenne gaafachuma jala jechuun gana ammas wanti ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf wanti sana eebbisu dibanni fardatti Ameen. Ulfaadhu eebbifamu. Amma hafuura kanaan ta'a. Hafuura kanaan ta'atii na wajjin kadhadhaa. Waaqayyo tokko tokkoof bor dhuga ba'umsa jira. Tokko tokkoof kan itti aanee jira. Torbee asitti namoota baay'ee dhuga ba'umsi wanti dhuga ba'umsaa ta'a. Waan salphaa miti. Waaqayyo waan hin yaadamne waan waggaa dheeraatti dadhabde yoo hojjetu argeeraan. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin wanti dhuga ba'umsaa mana keessan irratti haa ta'u. Ameen jedhaa fudhadhaa. Waan dhuga ba'umsaa sana irratti labseera. Jireenya keessa irratti labseera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dhuga ba'umsa keessan kan daangesse akkasin dhugaan baane kan godhe waaqayyo wanta guddaa isinii godhe wanta xiqqoodhaan saalfattanii kan jirtan maqaa Yesuus Kiristoos baaseera. Mee dubbadhaa afaan keessaniin kana booda ani dhugaan ba'a. Kana booda anatu dhugaa baadhaa dubbadhaaf irratti. Isiniif haa ta'u. Obboleettii keenyaaf akkuma isheen dhugaan ba'aa turte lafa hojjettu didanii baay'ee isteetti isheenis damoosa ji'a 8 dhowwata. Akkasumatti galeedhanii erga nuyi qarshii hin qabnu jedhan guyyaama tokko lafaa ka'aniitu abbaan manichaa see bira dhaqee bakka nuti siilaan kasedan nuyi siilaanna kan ji'a 8 fudhattaa kan ji'a 8 dhabdanii kan jirtan maqaa Yesuus
sagalee waaqayyoo jalqabe yeroo muraasa dubbadheen isa booddee kadhadhaa taati ameen jedha fudhadhaa. Jalqaba akkuma isinitti mee Daawit abbaan isaa ergaa erge lafa obboloonni isaa lolanitti erge. Maaliif ergaa? Dhaqiitii obboloota kee galaa geessi hubadhu yoo ergu obboloonni isaa lolarra jiru gaafa jedhamu immoo isicha walitti ba'anii warra rukutan sana miti. Kan inni arge waan gaarii miti. Obboloonni isaa utuu baqatanii utuu sodaatanii arge. Daa'ima xiqqaadha, umuriin isaa xiqqoodha, lolaaf hin geenye hin yaadamne. Garuu waan nama dhibu keessaa obboleessa isaa isa tokkoo gaafate. Eessa namtichi isinitti geessu kun gaafanneedhu cal jedhi jedheen. Cal jedhi maaltu si fide? Of tuulummaa taddana si fide miti jedhe. Ati horiitti maleessaa yeroo akkasii kana dhuftee dirree lolaatti dubbachuun sirra hin jiru jedhe. Daawit garuu isa dhiisee obboleessa isaa lammaffaatti darbee yoo asa obboleessi inni lammaffaas akkuma inni duraa jedheen. Waaqayyo Daawit wajjin waan jiruuf Waaqayyo Daawitin bira waan dhaabatuuf Daawit namni waan dhaabatu jallina dhiisee darba, jechan taane dhiisee darba, ammina dhiisee darba, wanta irratti godhamu humna isa buusu dhiisee darba. Waaqayyo gaafa si gargaaru umurii irra dhaabatee si gargaaru. Waaqayyo gaafa si gargaaru beekumsa irra dhaabatee si gargaaru. Waaqayyo gaafa si gargaaru firati qabdu irra dhaabatee si gargaaru. Akkasedha obboleessi isaan darbe. Obboleessi jecha obboleessa isaatii Saa'oliin bira gaafa dhaqu Saa'ol akkasedha mootii Israa'el isa jalqabaa. Saa'ol akkasedha Saa'ol wanta Gooliyaan qabu hundumaatti hime lola ni danda'u. Baay'ee dirree lolaatti guddate. Uffata lolaa sirriitti qaba. Kana jechuun ati hin dandeessu jechuudha. Ati hin dandeessu kan siin jedhan har'aa jalqabdu. Har'aa kaastee humna argatta. Har'aa kaastee wanta humni kee hin dandeenye, humna koon hin danda'u kan jette humna Waaqayyoo hin dandeesse. Akka sedeen Saa'ol hin dhaga'ame. Seenaa akkamii dhaga'ame? Namni ajjeesu biyya Israa'el keessatti gibira hin kaffalu. Mootii fuudha soddaa mootii ta'uuf namni yaalii baay'ee godheera. Garuu Daawit kan hundumaa didee Saa'oliin gaafa diduu Saa'ol jecha tokkodhaan jechan dubbachuu barbaadu kan lakkoofsa 37 irratti egaa dhaqi Waaqayyo si wajjin haa ta'u sin eebbisa ameen jedhii fudhadhu. Deemtee milkaa'uu kan dadhabde, yaaddee milkaa'uu kan dadhabde, sochootee milkaa'uu kan dadhabde Waaqayyo deemi nan deemaa nan milkaa'ee fudhatu dubbadhu. Nan deema naa taa'e maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin siif haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin waan dandeettii kee gararraa siin ta'u kan jedhe. Siin ta'u kan jedhe.
Akkan sintaaneef si qabee kan jiru. Akkatin milkoomneef si qabee kan jiru. Ana fuuraatti kan natti dhagaamu. Loonni Daawitiin dirree isaan irratti ilaalan dirree salphinaa ta'uu danda'a. Daawit garuu dura isaa jiru dirree ulfinaati. Dirreen dura koo jiru dirree ulfinaati jedhe. Dirree salphinaas duran jiru. Na duran jiru. Dirreen salphinaa na dura jirennaan hin salphatta. An dirree ulfinaan qabu naan dirree ulfinaan qabu. Ulfinan na dura jirennaan immoo ulfinas dura jira. Nan ulfaadhaan naan immoo hin ulfoofta. Ulfeessa. Daawit meeshaan qabu. Daawit billaan qabu. Daawit qabu hin qabu. Harka duwwaa jira. Garuu wanti dhaadhatu tokko keessi isaa kan dhaadhatu. Waa malee miti astaayitii kan dide. Yaadan taane kan dide waa malee miti. Kan tuffate waa malee miti. In dandeessu tuuttiin jedhanii nan danda'a jechuunsaa waa malee miti. Wanti ta'e tokko keessa kee jira. Ansiin karadha. Hafuurri waaqa biraa ta'e keessa dandeessa kan siin jedhu. Hin dabarta kan siin jedhu. Hin ulfaatta kan siin jedhu. Balballi cufameen banama kan siin jedhu. Dukkanni keefatti jijjiirama kan siin jedhu. Hafuurri waaqa biraa ta'e keessa kee taadhalatu. Hafuurri waaqa biraa ta'e keessa kee taadhalatu. Hafuurri waan tajaajibaa hojjetu keessa kee taadhalatu. Hafuurri siin namoota baay'ee bilisa baasu keessa kee taadhalatu. Hafuurri siin dukkana nama baay'eef ibsu keessa kee taadhalatu. Daawit mootii yaanni isaa masaraa mootummaa miti. Yaanni Daawit inni guddaan saba boqochiisuudha. Yaanni Daawit inni guddaan saba boqochiisuudha malee ganaan Israa'el irratti mootii ta'a. Waaqayyo immoo hin milkeesse. Gaafa waan gaarii yaaddu Waaqos milkeessa. Jallaaf Waaqayyo jallaadha. Jallaaf Waaqayyo jallaadha. Daawit yaadan taane didi. Yeroo hundumaa Waaqayyo kan na gargaare, Waaqayyo ittiin kan na gargaare. Namni koomentii adda addaa godha. Yaada adda addaa kennuu danda'a. Kan yaada adda addaa laattu immoo muraasuma. Baay'ee miti. Yaada humna buusaa kan laattu muraasa. Ammumallee koomentii irratti yaadan taane tokko nan dubbisan ture nan argaa. Fuula kootti jarra akkasii tuffatamoodha wanta ta'eef an baay'ee tukuratti itti ilaala. Namni nama irratti hamaa godhu fuula kootti tuffatamaadha. Fuula Waaqoo duratti tuffatamaadha. Namni nama cabsuuf yaalii godhu fuula kootti tuffatamaadha. Fuula Waaqoo. Anganaaf waan guddaatti hin fudhadhu bira darbuu bareedaan. Waaqayyo bira na dabarsa. Bira darbuu bareeda. Waan xiqqaatti waan guddaatti yoo qabamte tokkoffaa abada. Lammaffaa waan keessa kee jiru hin daangessita. Namni immoo karaa adda addaa yaada. Yaadni isaanii obboloonni kennaniif inni jalqaba ati ijoolleedhaan. Lolaaf hin geenyedha. Isaan immoo warri lolaaf gaan immoo hin qaban. Siifaa dabarsu. Lolaaf kan ga'e lola hin danda'u. Lolaaf kan hin geenye immoo hin lola. Yeroo tokko ani jabaadha kan jedhu hin baqata. Laafaadha kan ittiin jedhamtu mo'a. Waaqayyo si wajjin taanaan laafaatu jabaata.
Waaqa si wajjin ta'a, si wajjin dhaabata milkoof. Jenna duukaa dhibee Waaqayyo na wajjin ta'a nan milkaa'e. Ummata koon boqochiise. Waaqayyo na wajjin ta'a dibata guddaan naa dhufa warra dukkana keessaa ifatti hayyaase. Waaqayyo na wajjin ta'a wanta yaadamnetu naa ta'e. Waaqayyo na wajjin ta'a annan milkaa'e. Hin milkoofta. Waaqayyo si wajjin ta'a nan milkoofta. Waaqayyo si bira dhaabannaa milkaa'uu kee salphaadha. Amane ko Waaqayyo si wajjin ta'u. Kanaaf Saa'ol akkasii inni owwinaan dide. Seenaa Goliyaaditti himnaan dide. Shaarree waraanaatti qabutti himnaan dide. Uffata isaatti keenyaan dide. Isaatti kaa'e. Uffata ol gaafa kaa'u. Hin taane. Kan namaan barbaadin Waaqayyo kan keetiin iddoo sii laata. Kan namaan hawwin Waaqayyo isuma sii kenneen iddoo tokkoon si ga'a. Akkasii lafa kaa'ee bakka nan deeman eeggatu Saa'ol akkasii eegaa dhaqi Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Kun kitibaatii guddaadha, kun kiniinii guddaadha. Eegaa dhaqi Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Addunyaa kana yoo laaltan namni Waaqaan of jaju addunyaa kana keessatti mootonni Waaqa hin jiran addunyaa kana keessa. Warri kaan qabeenyaa isaanii guddaa teknooloojiin deemanii iddoo guddaa ga'uudhaan dhaadhatu. Warri kaan meeshaa gurguddaa nama barbadeessuun dhaadhatu. Warri kaan kumaandoo isaaniitiin dhaadhatu. Warri kaan barumsa baratanii dhaadhatu. Hunduu waan qabuun dhaadhata malee Waaqaan hin dhaadhatu. Ergaa tokkoon isinii qaba. Waaqaan kan dhaadhatu iddoo nama milkaa'u yaadnetti milkaa'a. Waaqayyo naa jira namni jedhu. Sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu akkasidha. Inni Israa'eliin eegurra fummugu. Inni si eegurra fummugu. Halkaniif guyyaa si bira dhaabata. Halkaniif guyyaa si wajjin jira. Halkaniif guyyaa si wajjin hin jira Waaqayyo. Yesuus Kiristoos akkasidha. Isinii wajjin hin jira. Amma biyya amma dhuma biyya lafaatti haalli sitti dukkanaa'e Waaqayyo na duukaan jiru kan jedhu. Na duukaan jiru kan jedhu. Waaqayyo si duukaa jira. Ofii isaatii dubbateera Yesuus. Amma dhuma biyya lafaatti isinii wajjin jira. Maqaan isaa jalqabaa Amaanu'el. Isin wajjin jira jechuudha. Isin wajjin jira. Na wajjin jira dhaadhaa. Na wajjin hin jiru hin jedhina. Na wajjin jira. Yeroo tokko seenaa irratti nagaa mootii biyya tokkootu seenaa maqabatamaadha. Matseetii irratti waan durbarraa mootii pirezidentii biyyaa ta'uudhaaf filannootti dhiyaate. Bulchaa biyyaa jechuudha. Bulchaa biyyaa ta'uudhaaf filannootti dhiyaate. Akkasii yeroo filannootti dhiyaatu. Akkasii yeroo filannootti dhiyaatu. Ani eenyu tokko irra ture dhaabachuu hin danda'u. Of tuulummaan jalqaba kufaatiitiidha kitaabni qulqulluun. Mee ilaalaa namni of tuulaan gaaraan bahu. Namni of tuulaan ammam yoo qabaate illee umuriin isaa gabaabaadha. Umuriin isaa gabaabbachuu baate illee waggaa 70-80 sadarkaa irra jirurraa gar malee kufee cabee bada. Akkasii ana jedhe paartiin mormitoonni paartii
na wajjin jiran kun na mormuu hin danda'u anan caala nan dhuguma akka jedhee hin mo'ate filannoo mo'atee harka baay'eedhaan mo'atee galgala isaa maal jedhaa dhaadhannaa keessa of tuulummaa keessa darbee maalidhaa paartii koo miti paartii na wajjin paartii morkattoota kootii miti waaqayyo iyyuu na dura dhaabatee bakka ani darbeeraa namni du'aaf tikkeettii muratee jiru yeroo hundumaa irratti dubbata namoota waaqayyo irratti yeroo hundumaa karaan irra taa'u nama waaqayyo irratti jallina dubbachuu waaqa irratti jallina dubbachuu du'aaf tikkeettii murate kanaan waaqa irratti dhaadhate kan umurii gabaabsuudhaaf waan waaqayyo irratti namni dhaadhatu umuriin isaa kan ittiin gabaabbatu kanaan bartu waaqayyo dura yoo dhaabate wanti tokko hin ta'u waaqayyo si wajjin haa ta'u daawiti wajjin waaqayyo gaafa ta'u wanta namni hin milkoofneen milkaa'e waaqayyo gaafa si duukaa ta'u wanta namni ittiin milkaa'uu dadhabeen milkooftaati dhagaa darbatee rukute ajjeesee billaa isaa harkaa fuudhee morma irraa kute Goliyaadiin isa booddee karaa yaadamne kun beekumsi isaa dhagaa ta'e baras dhagaadhumaan milkaa'e dhagaa warri kaan tuffatu waan guddaa barbaadutti yeroo hin fitin waaqa guddaa barbaadutti yeroo fiti waan guddaa barbaadeen ittiin milkaa'adhaan bara kee hin fitin yeroo kee dabarsi waaqa milkaa'ummaa waaqa yeroo kee dabarsi maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin baraaf jireenyi keessan eebbifamu waaqoo sin duukaa dhaabata waaqayyo sin gargaara waaqoo harka sin qaba waaqayyo na wajjin jiradha isin wajjin jira kana booda lafa namni isiniin ga'uu dadhabe lafa namaan darbuu dadhabdan lafa humni keessan hanqate waaqayyo miilla waaqayyoon deemaa arraba waaqayyoon dubbadhaa milkaa'aa ta'u eebbifamaa isiniin jedhaa amma kadhata gabaabaa wajjin kadhachuudhaaf namni tokko jalqaba bilbileennaan yeroo kadhataa hin geenye jedheeniin ture amma garuu nama kanaa bilbileetan kadhadhaa fi warri yeroo nama tokko asii kadhadhu kan namicha አቤት እሳ ገለቱ የሰራ ብልብልታን ከረታፍ ስለ ብልብልታን የናኒ ያለለበረን ጅረስን እንጀ ያመሞ ኒ ብልብለ ይልፋታ ሲዝን የሰስን ጅመራት አምራት ወቡታ አምራት ማልረት ስኒ ገረን እስቲ መልኩ በርባደ ተከተይ ገጌ ተነከፈል robaayya furana rukutaan rakkisa kana beetanii isinii dawwade okay afura sikutaa yeyya furana kutaa dhiiga kee tolkaanaan jedhu gaafan hospitaala dhaqummoo muriima xiqqaa kanatti okay yoomii kaaseeti xiqqoo seetu beera ji'a guutaa rammarga na rakkisu jedhame afura baay'ee tolkaanaan jedhu dhiibbaa dhiigaa godhachuuf jettaa tolkaanaan jedhu Kambrano kambran maaltu jira kambrani wanni sinna kadhattani tokkommoo afuruma qulqulluuna kadhadhaan afuruma qulqulluudhaan hin guutamu okay umuriin kee meeqa ta'a mee fakkeenyaaf umuriin kee umuriin koo 22 dha 22 irratti dhiigni ol si kaa'ee jechuudha egaan obboloota koo warra hordofaa jirtan obboleessi koo Taamiraat bilbilee jira umuriin isaa waggaa 22
dhiiga tolsikaayedhaan hafuuraan akkuutadhanii waaqayyo dinqii hojjeta jireenya isaa irratti guyyaa irraa jalqabee dhukkubi kun irraa dhaabata. Ameen. Waaqayyo sis dibaa siin immoo namoota baay'eedhaa baasa. Ameen. Haleluuyaa. Akkan kadhata kana sii kadhadhee fixeen bishaan fudhatanii dhiiga Yesuus jedhii dhugi. Waaqayyo jireenya kee irratti waan haaraa hojjeta. Ameen. Haleluuyaa. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin dhukkuba kanaas keessaa buqqiseera. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin humna dhukkuba kanaa buqqiseeraan. Ameen. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni dhukkuba kanaa sirraa haa ka'u. Ameen. Maqaa Yesuusiin. Fayyi maqaa Yesuusiin. Ameen. Tamsaasa kallattii irra kan jirtan dhukkuba kamiin kan qabdan illee maqaa Yesuusiin fayyaa. Ameen. Hiikami maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Dibatii hafuura qulqulluu si argatu. Ameen. Jireenya kee irratti guyyaa irraati jalqabee waan haaraa na ta'u. Ameen. Hunduu sirra teera bishaan buddusitee kun dhugi mana yaalaa dhaqee of ilaalchi guyyaa sagantaa keenya hordofii jireenya kee waan haaraa hojjeteera dibatii. Ameen. Haleluuyaa. Dhugaan ba'a dhugaadha. Haleluuyaa. Eebbifamu waaqayyo si haa eebbisu taamiraat. Ameen. Eebbifamaa miti. Waaqayyoof galanna ta'u waa tokkoon isinitti hima. Namoonni dhuga baatiin jiru dhugaa ba'an jiru. An ofii kootti wanta danda'uunan namoota keenya bira dhaabachaa jira. Wanta danda'u kadhata. Amma dandeetti immoo waan an qaburraa immoo isa amma koo hin qabneef immoo sheer godheen gargaaraa jira bira dhaabachaa jira. Warri arraba badan tokko tokkotu jira. Namoonni arraba badan jiru. Namoota arraba badan tokko lama dhee dubbachuu badan jiru. Waa'imti qarshii gaafa ka'u kan dhukkubitti ka'u jira. Hafuura hiyyummaa kan qabantu jira. Ifin kan biraafu ijoolleen biyya arabaa jiran anaaf ragaadha. Onlaayinii irra jiru. Silkii kootiin saantima guutee qaxxeetaa bilbilee naman kadhadhuuftu jira. Tokko tokko ijoollee biyya arabaa jiran batala ijoollee beeruutiin jiran qaxxeetaa bilbiluu namoonni hin dandeenye jiru. Deebisee immoo xallafuu qofa utuu hin taane akka seen biyya akka bilbilaniif qofa nama bilbilaan malee seen bilbiluu kan hin dandeenye. Ana ofii kootiin Dubaay iddoo adda addaatti Sudaanitti Naayiroobiitti namoota adda addaatiif saantima kootiin bilbilee qaxxeetaa bilbilee rakkadheera saantima keessaa hin qabnu gaafadhaan garaan koo nan gaddee qaxxeetaa bilbileen kadhadhaaf bilbilaaf jechuudha. Kanaan guutu garuu qarshiidhaan an bilbilaan. Kanaafiyyuu warri sammuu jallaa qaban sammuu isaanii sirreessuu qabu. Warri nu gargaaruu dandeessan nu gargaara. Warri ministirii keenya bira dhaabachuu dandeessan amma qabdaniin qarshii kudhan dhaabachuu barbaadan dhaabadhaa. Kan dhaabachuu hin dandeenye immoo afaan keessan cufadhaa taa. Ana qofa miti. Tajaajiltoota adda addaa jiran rakkataa jiran kan gargaaruu dandeessan gargaara. Hin gargaarre taanaan yeroo tokko tokko warra akkasii kun warra waan qabneedha. Qabaatanii kan didamitu dubbachuun barbaada. Jireenya dubbachuun of eegaa sin of eegaa. Amma yoomii sammuun keessan hiyyummaatti amma yoomii waa'ee qarshii qofa waa'een qarshii gaafa ka'u dhukkubi sin tiqa. Amma yoomiitti wayyaa ciccitaa qofa irratti ilaaluu barbaaddu sin. Lachaa deeme sinitti tola si warra seexana qabanii. Inni nama waaqayyoo miti eenyuu gadi yoo barate nama guddaadhaan yoo hojjete nama guddaadha namni beekumsa waamicha kun waamicha kanaaf immoo gatii kaffalaa jirra. Waamicha kanaaf gara irra jira roon Suudaanitti bilbilee namaa kadhadhuun. Idaa maaliin irra jira roon biyya Arabaatti bilbilee qaxxeetaa bilbilee kadhadhuun. Naayiroobiitti bilbilee qaxxeetaa gaan bilbilee kadhadhu. Itoophiyaa nama meeqa irra gaadhe nama saantima hin qabne meeqa bilbileen kadhachaafii jiran.
ofii kooti bilbilee kanan kadhadhuuftu jira baay'ee jira miisajii qofa kan arge sirragaadha kan namaan irra jira kanaaf namoonni support gochuu gargaaru barbaadan gargaara qabu jira kan rakkataa jiru jira kan beelee jira torbee darbe namoota baay'ee gargaara tajaajiltoota gargaara waan hin jireef wanteen adda addaa namoonni dubbatan maal nyaata reessi nyaata gajjedee biyyoo cuffatee nyaata min tajaajila miti biizinesii hojjetaa hin jiru daldalaa miti markaatoodhaan hojjetu jeetti namni kaffaluuf hin jiru qabeenyaan tajaajilaa uummata booris iftaanis nan dubbadhaan gargaara bira dhaabadhaa warri sammuu tablaashee sammuu hojii ala ta'e qabdan immoo afaan keessan cufadhaa ta'a ergama seexana warri qabdan immoo afaan keessan cuqqaalladhaa ta'a warri gargaaruu dandeessan immoo in tuffatina amma qabdan gargaara amma ammaatti namoonni gumaacha gochaa jirtan nu gargaaraa jirtan nama baay'eetu jira ana qofa miti tajaajilaa baay'ee gargaaraa kan jirtan xarafii Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessatti rakkina guddaa keessa qofanii kan jiran magaalaa jiran namoota beektan bira turtanii biyya laa kan deemtan iyyaafadhaa gargaaraa bira dhaabadhaa cubbuu miti waaqayyoof galanni haa ta'u duutti torbee darbe waan an dubbadheef namoonni tokko yoo xinnaate nama lamaadha afaan kan badantu jira isaan kan ammoo afaan isaanii millaachii afura qulqulluun irraa kutuu waan an barbaadeef an dubbadhe na of galchaa naa dhiisaa jechaan jira eebbifama seenaa na dhukkuba naaf kadhadhe maal akkasi dhukkubu hin beekwaan maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin humna dhukkubaa kana sirraa kaase Yesuus Kiristoosiin fayyi maqaa Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus Kiristoosiin humna dhukkubaa nas keessaa kaaseeraan hiikami maqaa Yesuusiin hiikami maqaa Yesuusiin hiikami maqaa Yesuusiin dhukkuba adda addaa irra kan jirtan dhukkuba adda addaa sin qabatee kan jiru dhukkubaan qabamtanii kan jirtan isinii keera humna dhiiga Yesuusiin isinii keera hiikama maqaa Yesuusiin gaamu kana waaqayyo gooftaan maccaa si gargaareera jechaa jira obboleessa ko namni amanee na fudhataa jiru kun namni amanee amantiidhaan fudhachaa jiru kun waaqayyo ani si gargaareera sagalee akkasii keessa kootii dhaadhataa jira sagalee akkasii keessa kootii dhaadhachaa jira waaqayyo si gargaareera waaqayyo si gargaareera waaqayyo si gargaareera hiikama maqaa Yesuusiin waaqayyo na gargaareera dhaame waaqayyo na gargaareera yuutuubiidhaan kan daawwattan ergan tamsaasa kallattii keessaa ba'e feesbuukiidhaan kan daawwattan ba'aan mana keessan irra jiru ajibu ba'aan jireenya keessan irra jiru ajibu ba'aan foon keessanii fi hafuura keessan irra jiru ajibu wanta yaaltanii dadhabdan deemaa milkaa maqaa Yesuusiin milkaa maqaa Yesuusiin nam milkaa'edha dubbadha ofirratti nam milkaa namoonni wanta irratti isinii gara ta'uu barbaadan barreessuu dandeessu milkaa'i hafuura baarsaa hojjettee akka milkoomne kan godha hafuura baarsaa cabse hafuura baarsaa cabse namoonni Itoophiyaa keessa jirtan warri wal bira jirtan immoo yookaas namatti himtaan qabdan itti himaa namoota kadhata barbaadanii saantimatti hin bilbilan dhaban milikitanaa gochuu danda'u amma ammaa bilbileef hin kadhadhaaf yaada Itoophiyaa keessa namoota jiran Itoophiyaa keessa miti Itoophiyaa alatti illee baay'ee rakkina guddaa kan qabdan
bilbila keessannaa barreessaa bilbileen isinii garadhaam Itoophiyaa alallee kan jirtan baay'ee garuu qabne jiraachuu dandeessu biyyi lafaa kun hundi isaa guutuu miti eessa jiraadhaa guutuun hin jiru namni biraanis kubaanaaf karadhu jedheera humna dhiiga Yesuusiin fayyi humna dhiiga Yesuusiin fayyi humna fayyinni mana keef haa ta'u fayyinni jireenya keef haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiikam dhukkuba kamiin sirraa cabseera dhukkuba kana sirraa cabseera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyi madaa'uu isaatiin fayyitan jedhamee caafamee jira fayyi hiikami maqaa Yesuusiin yeroon itti aanu siif yeroo galataatti caala eebbifam okay fayyiteetta Gatuna dhukkuba ittee chee godhiyam harki Waaqaa si bira geera Waaqayyo si qaqqabeera maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba kan isinitti facaase rukuteera innummaa kaasee rukutame sinabboomaa gadhiisi maqaa Yesuusiin sinabboomaa gadhiisi maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin gadhiisi humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin rukutame mataa dhukkubbii hamaa kan qabu seexan yeroo baay'ee siin jedhee si doorsisu obboleettiin tokko hin jirta amma hin hiikamne harki Waaqa akkasii gunatti dhaga'ameera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sadii cabseera sirraa maqaa koo miti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sirraa cabseera humna cabseera hiikami maqaa gooftaa koo Yesuusiin 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 gooftaa Yesuusiin hojjechuun keessan qabamee kan jiru gama dhukkuba sukkaaraa kaanserii HIV COVID-19 vaayirasii kan nana baara obboleessa keessa jiru keessaa nana baara obboleettii keessa jiru irraa nana baara maqaa Kiristoos Yesuusiin rukutame maqaa gooftaa Yesuusiin rukutame maqaa gooftaa Yesuusiin rukutame maqaa gooftaa Yesuusiin gadhiisi illee akka milkoomne kan gootu diina biraa kan erga takka dhukkuba kanatti ergitu takka gaa'ila see kan jettu takka gaa'ila isaa kan jettu piroosesii deemsa iyyama biyyaa argachuuf kan inni jedhe qabdee kan jirtu namarra teessee kan see qabdee kan jirtu yoo baratti akka seen hin dabarre kan maqaa Yesuusiin si cabseeraan yuutuubiin daawwachaa kan jirtan tamsaasa kallattii keessa ergan been feesbuukiin illee kan daawwattan hiikamsi mana keessanitti ta'u misraachoon mana keessanitti ta'u keera maqaa Yesuusiin hiikama ergar jirtan karaa daddaa diinni gaa'ila keessanitti diiguu kan barbaadu har'aa kaasee gaa'illi keessan ijaaramu karaa eenyullee haa ta'u gaa'ila keessan gidduu kan gale maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jawwicha rukuteera cabseera maqaa Yesuusiin cabseera maqaa Yesuusiin Majara basheda bakia la basenda raboshida bos loba rabasida bashida bakia rabase mandala guze barashida bosaka loba saka parashida basa lema radiala yo simbirbilu batani safru waqana simara donu bajira Halo Halo Abid
namoonni bilbiltan adaraa keessan sagalee simbira jiru xiqqeessaa gara xiqqeessaa sagalee simbira jiru kan aadameen dhagamu waan ta'eef sagalee xiqqeessaatii bilbilaa. Maal natti bira furu waaqayyoo namoota alaarjikiin rakkatan fuula irratti kayyaa'u. Fuula irratti kayyaa'u baay'ee madaa'ee kan madaa'u inni irratti kayyaa'u alaarjikii nyaataan dhufu kan qabdan alaarjikii dibata adda addaatiin kan dhufu kan qabdan. Callu badee immoo yeroo yerootti ji'a eegee qorraan jijjiirama qilleensaa kan isin irratti ka'u amma maqaa gooftaa Yesuusiin cabseeraan fayyeeradhaa fudhadhaa amantiidhaan. Okay, silkiin biyya alaa tokko bilbilamaa jira. Halo. Abet. Naguma akkam jirtu? Naguma. Isaa galatu eenyu jedhu eessarraa bilbiltu? Okay, nuyi tamsaasa kallattii tajaajilarra jirra, kadhachaarra jirra, kadhataa bilbiltan jedheetanii kaasiyanii. Hello. Eessarraa bilbiltan? Okay, caalaa amma kanan kadhadheeoo. Inna gama kana nama si kadhadheedha. Okay, caala maal keeti kan si dhukkubu? Okay, maal taate siistariin kee? Okay, qoricha waan garaa keessaa hojii wal qabatuudha jechuudha. Qoricha kennamee fi jedhame. Okay, amman siin kadhadha. Okay, amanoodha isaan. Caala. Amanoodha isaan jechaan jira. Isaan amanoodha. Isaan. Bakka amanan kadhadhaa fi waaqayyo waan taaraa hojjeta yeroo ta'an immoo waan gaarii dhageessa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin diinni kan hojjetan immoo diinna. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yeroo kanaa kaasee qorichaa ta'uu diina biraa kan ergame karaa kamiin iyyuu obboleettii irratti akkan hojjenne cabseera maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuus Kiristoosin humna dhukkubaa kana seerraa cabseera. Maqaa Yesuus Kiristoosin kanii kamte haa taatu. Yeroo kana kaasee harki waaqayyo jireenya seerratti waan taaraa hojjetu. Yoo dandeesse bilbiliitii bishaan birciqootti qabadhuuti kun dhiiga Yesuus jedhii dhugedhii yoo seen immoo dhuguu hin dandeenye namootaan akkas jedhaati namootatti dubbadhuuti namooti yoo baasanii yeroo taanu yeroo galataa bilbiltaa tarkii waaqayyo wanti waaqayyo dubbate siif raawwatu balballi yaadamni sirratti akka banamuuf abboomeera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan karoorsite miti kan karoorsite waaqayyo siif hojjetu. Ak wanta dadhabde hunduu akkasii dhumuuf sii kadhadheera. Harki waaqayyo akkasii dursuuf sii kadhadheera. Waan haaraan baraaf jireenya keef ta'eera caalaa yeroon itti aanu siif yeroo galataati deebistee galataaf hin bilbilta. Ulfaadhu eebbifame.
maqaa Kiristoos hiikamtaniif manni keessan nagaa, jireenyi keessan nagaa, barri keessan nagaa, nagaa keessan kan sarbu rukuteera, nagaa keessan kan sarbu rukuteera, nagaa keessan kan qabu rukuteera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan keessan irraa afaadha, nagaan koo irraa afaadha dhaame dubbadhaaf irratti nagaan koo irraa afaadha. Mahadalagia lobos roba shika baradia la zamanta maqaa Yesuus Kiristoos Naazreetiin nagaan keessan irraa afaadha, nagaan keessan irraa afaadha, nagaan keessan irraa afaadha, nagaan keessan irraa afaadha. Kan isin jalaa qabame gadaa dhiifamu, qabame gadaa dhiifamu maqaa Yesuusiin. Ukkuma ijoollee irra jiru rukuteera, karaa mucaa kanaan qorame kan jettan daa'ima keessa yeroo tokko kan fayyu yeroo tokko kan dhukkubu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin, maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin humna dhukkubaa ni cabseera. Wanti isin barbaaddan harka Waaqayyoo irraa isiniif haa ta'u, wanti isin barbaaddan harka Waaqayyoo irraa isiniif haa ta'u, wanti isin barbaaddan harka Waaqayyoo irraa isiniif haa ta'u, wanti isin barbaaddan harka Waaqayyoo irraa harka keessan haa galu. Maqaa gaa'ila kan barbaaduuf gaa'ilaa ta'u, barumsa kan barbaaduuf balballi barumsaa banamu, daa'ima kan barbaadeef daa'imni haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eeyyama biyya jirtan eeyyama jireenyaa kan nabdan eeyyama jireenyaa akka argattaniif Waaqayyo sammuu moototaa gararraadhaa isiniif kadhadheera. Kan dhukkubfattaniif fayyinni haa ta'u, kan dhukkubfateef fayyinni haa ta'u. Balballi itti cufamee kan rakkatu balballi irraa banamu maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin, maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin. Waan haaraan tokko tokkoon keessaniif ta'eera. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Naa eebbifamaa. Namoonni bilbiluu barbaaddanii tamsaasa kallattii bilbiluu hin dandeenye amma daqiiqaa 20 irruudha, sa'aatii 20 irruudha, sa'aatii 12 irratti immoo yeroon itti iimoodhaan namoota tajaajilu ta'a. Deebiseen silkiitti na argattan poostis ni godha. Karaa sana karaa iimoo sanaa immoo na argattu. Sabooddee iimoo qofaan namoota adda addaatiin nan karadhaa. Baraaf jireenyi keessan eebbifamu. Sagalee dhageessan hin dagatinaa. Sagalee kana manaa fudhadhaa. Waaqayyo bara keessa irratti waan taaraa hojjetu. Yeroon itti aanu yeroo galataati. Galataaf bilbiluu hin dagatinaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbifamaa. Warri simbiraa guyyaa guyyaa gaarii, warri simbiraa halkanii halkan gaarii. Baraaf jireenyi keessan eebbifamu. Galata guddaadhaan deebinee ol arginaa. Isin jaalladhaa, naa jiraadhaa, naaf eebbifamaa. Gooftaan isin eebbisu. Namoonni ministirii keenya bira dhaabachuu barbaadan silkii kaa'ame hunda isaatiin iyyuu nu argachuu dandeessu. Karaa keessas nu barreessuu dandeessu. Amma keessanii jechuudha. Nu jiraadhaa, nu eebbifamaa. Qabeenyaan kan Waaqayyooti. Waaqa qabeenyaa namaa kenna. Namni immoo qabaateef hin kennu. Qabaatee qarshii qabaatee laphee kennuu kan hin qabnetu jira. An jireenyi koo kennaadhaaf uumame nan kenna Waaqa galatu. Nama gargaaruu irra jiraatu nan gargaara. Nama kennuuf irra jiraatu nan kenna. Amma humna kooti jechuudha. Isin immoo yeroo ammaa waldaan banamaa jira. Torbeen dubbachaa jira. Waldaan banamaa jira. Namoonni kiraayii waldaatiif galmaaf rakkachaa jiru. Tajaajiltoonni adda addaa jechuudha. Ana qofa miti. Tajaajiltoonni adda addaa rakkachaa jiru. Ana qofa gargaaraa miti. Tajaajiltoota adda addaa bira dhaabadhaa gargaara. Harka qabaa. Jajjabeessaa amma dandeessanii namooti ammaa gumaacha ardii addunyaa kanarra baay'eetu jira. Akka dhuunfaatti gumaacha kan naa gootan, akka waldaatti gumaacha kan naa gootan jirtu waanta ta'eef baraaf jireenyi keessan eebbifamu. Yoomillee waa'ee keessan kadhachaan jira, isinis hin beektu karaa keessaa isinii barreessaan jira. Naa jiraadhaa, naa eebbifamaa. Eebba bara baraa keessa jiraadhaa. Waaqayyo hunda keessan eebbisu. Eebbifamaa. Tooruma kanaan nu argattu. Peejii makanaan karaa keessaa inbox nu gochuu dandeessu. Yaada qabdan nu barreessuu dandeessu. Nu jiraadhaa. Qabeenyaa keessaniin kan nu bira dhaabachuu barbaadan akkuma kana kadhataan nu bira gorsaan nu bira dhaabachuu kan barbaadan amma kennaa Waaqayyo isinii kenneen nu bira dhaabachuu kan barbaadan karaa keessaa nu barreessaa. Eebbifamaa jiraachuu bara keessan